بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم نجاجرتو حياك سني دعوتوني في جالتوني ماتين والحبر وندي كيسنو نجاها في رحمة نبكة جرترتي إسن حاجة وسنين. هرّا فيديو بريدة تكو كماني رفني فيديو أنا دورا تابوي تباني توري تابسان نمني مواتي بدأت كواجني توري تابسان سمان توري. Anton gaafii dha eenyu beeka. Gaafii eenyu beeka jedhu ture. Tapha baay'ee waan taphanneef xiqqoodha jalaa badee kamiin akka ta'e. Tapha sanirratti namni moo'ate namni irra caala moo'ate gaafa warratti qabxii jalaa qabxii jechuudha. Badhaasa qabaa jennee turre badhaasa sanii haqa qabne jechuudha. Namni moo'ate suni kun nu bira taa'anii pirezidaantiin as jiranii isaantu moo'ate haqa badhaasa addaa qabanii badhaasa kana illee hin beekanii dhugamatti ani calliseetumaan bitee hin jaallattii hin jaallattuullee hin beeku bitee ka qalbiin keessaa baate arguu fi seera jalaa dhossee kaayee asiin ga'e maaliif isin afotti waan waadaa isinii seenee fi waadaa isinii seeneera waan ta'eef isinillee maatii kenna waadaa ani seene san mee waa tokko tuqi nabiilaallee asumaan lolaanii teettu daawwatteen teettu waan ta'eef waadaa isinii seene san isin afotti guutuu qaba jechuudha. Kanaaf maal jettaan waadaan kee suni osoo sirraa hafee osoo ani waadaa san guutuu baadhee moo'atteerta kan moo'ate si'i na nyaachifte mixmixaa na nyaachifte gaafa san ka garaan gubate ana mee osoo waadaa san seene san ani guutuu baadhe maaltu sitti dhaga'ama sila? Leen gammadu garuu daawwattoota biratti amanamaan taatu kana booda. Amanamaan ta'u. Daawwattoonni kennan beekanii akka ani waadaallee guutuun beekanii yoo ani waadaa guutuu baadhe waa wayii waadaa seenee yoo ka guutuu baadhe ta'e na gaafadha. Komentii jalatti barreessaa. Abdiin maaliif waadaa san guutuu diddee jedhaa na gaafadha. Maaliif dirqama jechuudha beeksisuun keessanii. Kanaaf namni tokko yoo argitanii waadaa waliin seenan moo kamuyyuu haa ta'u hiriyyaas haa ta'u jaarsaaf jaartii abbaa fi ilma haadhaa fi intala homa kamuufuu waadaa yoo seentan waadaan seenina waadaa guutuu hin dandeenye seenina waadaa seentan immoo guutuuf haga dandeettaniin xaaraa guutuu qabdan jechuudha. Maaliif calqabumaayyuu yoo waadaa san ka guutuu hin dandeenye ta'e dhumaan seeninaayyuu akkasii mire namni tokko waadaa tokko yoo seenu hin danda'a jedheetti seenuu qaba. Namni illeen eega kan inni onnaa jedhe sun kana waan kana fuudhe waan kana sii godhaa yoo inni jedhee guyyaa wayii akkana naan jedhee ima eegaa ati yoo dhiiste immoo yaadi fa'a. Wal amanteen nama sanaallee gadi hir'ataa deema jechuudha. Kanaaf waadaa seenan guutuu wanti barbaachisuu fi sila isin gaafadhaa maal akka bitee fi isin gaafadha ture. Sillee si gaafachuu fi si gaafadhu beekta yaanu beeka waan an bitu. Waan bee maal akka surprise hin beeku. Hin beektu hin yaantu. Suleyman maami maal biteef mee surprise maal godheef? No. Laalteen ta'u kaa kan wanna surprise godhe ayyee maali? School ayyee silkii ka maami ayyee
Suleyman illee hin beekne wal keessa oofaa jira. Nabiilaan hin beekti. Nabiilaa beektaa? Ba hin beektu Nabiilaallee. Oke bakka amma fijikaan surprise jettee. Amma as keessa jira jechuudha. Waan as keessa jiru kana erga ganamaati itti gorortii ani immoo lakkii hin baniin jedhaanii ture. Dhugama wallahi akkumatti hin argine isii waan as keessa jiru hin beektu. Ana qofa beeka jechuudha. Buy. Yaa sirra ba'uun hin ta'u. Nabiilaallee ofirraa eegaati. Hin dhageetti yoo giddiin baatan malee. Alba'uutu. Banu? Banu? Kanaafi amma haabantu. Banu? Bani hayyee. Bani haabantu. Harka dhayaafi kaa. Sulee harka dhayaafi haabantu maamii harka dhayaafi. Harka dhufnaan. Harka dhayaafi. Yaa Nabiilaa killee harka dhayaafi. Harka dhayaafi. Mami. Keessa buute akkati aartee murattu. Harka dhayaafi Nabiilaa killee. Tokko cuma gue baik ini cuma tokko cuma. Oke kan? Ini cuma. Kamera ini. Congratulations aja darah babi. Dura bani ha. Bantet tergisisu kabda male. Kami terkanan. Babi tuh aja deh koi. Benar koi. Meshi tiba mereka. Haga dandenun, wan dandenun arera. Thank you. Sulefa le jimbin nimbe kani sulelimbe. Wow guys, wallahi Bila tay. mashallah. Tergi sih kak. Kalau hasil bersisa. Ajaib. Food guys. Udah. Es que digo. Nabiilaa acha kana kai. Acha kaso singa. Kan mana? Na imbali da wita. Ale. Kulit mai. Jalat deefat jalatti. No, jarang gua kasih mau disare. Jalattiin deefatta booda. Kalau Hayyee maal si dhagaamee jaalatte moo waan ati jaalattu bite moo waan ati hin jaalanne bite? wallahi dhugaa dubbachuuf wallahi dhugumaanuu baay'ee gammadee wanni hin jenne kana bita yoo sarpiraayizii qabda jedhee piroomisii gaaf kaanii sarpiraayizii hin qabdaa naan jedhee garuu wanni hin jenne ani maal akka ta'e kana garuu ni jenne haqiiqaa no ni jenne garuu wallahi garuu baay'ee gammadeera. Maashaallah. Ani moyo gammadu wallaahi jechi keessa kiyya tokko hin ta'a akka waan nama garaan badu amala akkasii qaba yoo wanti jedhu garuu ka'an hin dheenne olii teessu baay'ee gammadeera. Maamiti anallee rabbi nama mo'atee kanaan ga'u na argu na godhu an silaa hima mo'ama yeroo mara. Guyyaan kiyya nu dhufa gaafa dhufe garuu dachaan godha inshaallah rabbi gurra sannoo haa godhu. Yoo dorgomu maraan akkuma mo'ame. Hin deebifadha waan kana narra qofa naftu. Yaa hin deebifadha. Isin mul'ataa meeqa akkamiitii isin immoo naa jaalattanii. Hin jaalatanii isaan maashaallah eegaati jaalatte isaanis hin jaalatanii. Kennaa walii kennuun normaalii haadha manaaf abbaa manaa gidduutti jaalala isaanii cimsaa yeroo isiin isa gammachiisus akkasuma cimsaa faamilii keessatti normaalii kennaa walii kennuun maal ibsa jaalalli isaanii moor dabalaa akka deemu akka sarpiraayiziitti kennaa qopheessuun normaalii osoo abbaan namni wayii niyyaan qabaatiin kennaa walii kennuun jechuun jaalala cimsaa kanaaf
ati sabba mana keessatti kennaa gammachiisa innis kennaa si gammachiisuun ergaa danda'e qaba kennaan kee kun amma sababa taphaa haa ta'u malee normaalii kanaan durallee akkanuma godha inni garuu amma waan viidiyoo isin wanti seenee isin garsiise waanuma duraan godhu beeytanii garuu irraa baay'ee gammadeera wallaahi thank you jazakallah kanaaf baay'ee gammanneerra hanga qophii biraatiin walitti deebinutti nagaan nu turaa isin jennaa isin jaalannaa sirriitti isin kabajnaa isinillee akkasuma akka nu jaalattan abdii qabnaa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nagaan nu turaa.